ندون قيان عرفنا إرسبره قبلتو وترجعهم مال قد أفشي عرفت فوق إيه لما تتكلمت كبهالو توجزش نفهم تشارل هرّه يرومي إرسكيا أولين بلي بارينان قي عرفتهم درقما ميكبابنا من نجارنا كم يوف بس فترة بزي بتشاني على Maasaajiin ammaa naannoo magaalaatti babal'achaa jiru kun garuu qaayya irratti dhiibbaa uumuun isaa hin oolu shakkiin jedhus jiraatus haala bulchiinsa amma jiru kanaan Oromoon Walloo saba aadaa afaan duudhaa fi falaasama jireenyaa waliin fakkaanne bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa jala jiraatus har'as aadaawwan ittiin beekamu baay'ee isaanii kunuunfachaatuma jira. Gochoota aadaa Oromoo Walloo ittiin beekamu keessaa qaayya qaayyachuun yookaan ulachuun isa tokkodha. Qaayyi dubartoota Walloo biratti qaayyatamu kun muka adda addaa irraa kan ulatamu yoo ta'u mukkeen kanneen akka misiraachii, agamsaa, birreessa yookaan malahoon faa kanneen qaayaaf fayyadan ta'anillee qaayyi muka birreessaa yookaan malahoo jedhamu baay'ee filatamaadha. Taku gorajeti garba nagaburta madda jolle baate metaka kambu wayu irangede wayo dalaimale magalan baredo arone jagulle ani konati lacho ilmamiya ya sentima ibe garagi ahe Wallootti yoo dubartoonni qaayya ulatan birreessa kana dubartootaaf yookaan haadha manaa isaatiif kan qopheessu dhiira yookaan abbaa manaa isaaniitiin dubartiin tokko guyyaa gaafa deesseetii jalqabee hanga bultii 40tti qaayya qaayyachuun baratamaadha. Durbi heerumtee qulfoo keessattis ni qaayyatti. Qaayyi kun kan qaayyatamu yookaan ulatamu mukti mummuramee boolla qophaa'e keessatti godhamee ibidditti qabsiifama. Sanaan booda qaama isaanii dhiqachuun nyaata kanneen akka marqaa fi caccabsaa nyaatanii qaama isaanii dhadhaa dibatanii dhaqanii boolla malaahoon itti boba'aa jirurra taa'u. Erga ulatanii booda uffata osoo ofirraa hin fuudhiin yeroo muraasaaf qaama isaanii haara malaahoo kanaan ulame yookaan qoraafame akka boqotu taasisu. Amma qaayyi kun miila faanaan musheena faanaan nafsi saalatiin nama sheena jechaadha. Aara kana keessa amma ni qullaa kiyya bahee hooqilleensi na dhahe miidhaa guddaa qaba. Amma ni kanatti akkumaan aarfadheen bahee qaamni kiyya hoggaa xiqqoo qabbanahee dafqi kiyya hoggaa narraa goge nafa kiyya dhiqatuun qaba. Adurra hin deemamu. Adurra deemnan rakkina guddaa qaba. Maaliif qaamni keenya waan dafqa qabnuuf dafqi sunii fi aduun hoonu tuqe aarri isaa kun urgaa waan qabuuf michi waan adda addaatiif waan nama saaxiluuf eeggannoo guddaa barbaachisa. Sanaan booda dhaqanii qaama isaanii dhiqachuun ammas nyaata nyaatanii xiqqoo ishii boqotu. Waan nagaa nyaatuun ni barbaachisa. Aaraa hoggaa isheenan marqaa aadaa keenya marqaa muuqii kana goonetti caccabsaa kana goonetti dura aansine nyaanne isheenna hoggaa baanes immoo hin nyaanna. Qaayyi qaayyatamu kun qaamni namaa foolii baay'ee urgaa'u akka qabaatu taasisuu bira darbee qaama namaa ni jabeessaa, bifa namaa ni bareecha yookaan ni miidhagsaa, rifeensa mataa isaaniillee akka dheeratu taasisaa jedhanii dubbatu. ለማህፀን በሽታ ለወገብ በሽታ ለሰውነት ጥራት እንደዚህ ደግሞ በእንትን ስታስበው ለብዙ ነገር ያገለግላልና ጸጉር ራሱ ያረዝማል ለጸጉር እድገት ምናምን ነገር ይጠቅማል። እኔ ይሄን ቢጠቀሙ አዘውትሮ ቢጠቀሙ መከራለሁኝ። Qaayya ulachuun jaalala abbaa manaa fi haadha manaa gidduu jiru ni cimsa jedhamee amanama. Naddoon qayyaan arfanne irsa bira gabultu watti ergoomatti maal godhaaf ishee arfattu fuudhakaati. Akka aadaa Oromoo Wallootti dubartiin qaayya hin qaayyanne qaamni ishii cimina hin qabaatu of hin eegduu miidhaginas hin qabaattu jedhamee fudhatama. Durbi amma isheen bakka qaadhimamtee miti hamma heerumtutti harkarratti hinnaa dhahatuun qabdu sosillaa qaayya arfatuun qabdu wanta kan godhuun qabdu hamma heerumtutti
harkan diinaffattu miilan diinaffattu hoggaa heerumte irsa ishee jala jirti irsa isheetiif bareeduu qabdi hoggaa deemtullee amma ani irsa qaba jechaadha irsi fi amma ani aara arfadheewnan nadhoo biraatii fi dhiira biraatiin biraan darbe sa niitiin abaluu akkamitti oggootti hoggaa biraan darbaan jaan hoo aara arfatu maatte harka kana hin beeksisa harki kunii fi miilli kun hoo tuni aaraan arfattu tuni nadhoo miti siin jaan tuffin namatti dhufa kanaafu aara arfattee nadhoon takka hoo aara arfattee tottolfatte niitiin abaluu akkamitti babbareeddi akkamitti immoo urgaan ishii nama biraan nama dabarsu akkasi dhiirtinis dhalaanis. Dubartoonni kunneen qaayya kana yoo qaayyatan fayya qabeetti akka ta'an dubbatu. ብዙ ጊዜ የማህፀን በሽታዎች የሚያጠቃቸው ሴቶች አሉ። ለሱ ሐኪም ይመክራል። ብዙ ጊዜ እንደዚህ ህክምና ሄዳ እንኳን ብዙ ጊዜ ማጠቃት ከሆነ በህክምና ተከታተላ ማይሻላት ከሆነ እስኪ ወይባ ሙቂ ብሎ የሚልባት ሰዓት አለ እና ወይባ ከሞቀች በኋላ ደግሞ የሚተውባት ሰዓት አለ። እኮ በራ ነማ ኤጋ ዱዳ nama dhukkubu kana duddaaf mishaadha ፊታችን ጥርት ይላል ብጉር አጠቃም ብዙ ጊዜ ጥራት ደግሞ እንደዚህ ሜካፕ ምናምን ነገር እኛ አናቅም አንጠቀም ኖርማሊ ከቻፕስቲክ ውጪ ያጠፋል ብጉር እንደዚህ ያጠፋል ሲቀጥል ለፊት ለስላሴ ውበት ቢጫ ያረጋል ፊት ራሱ ማለት ነው Dubartiin qaayyattuu hin dhibamtuu da'umsa irrattis irrakkattuu abbaa warraa ishee waliinis gammachuun jiraatti. Amma akkoo nadhoo istiishaan yeroo daha baay'ee gaariidha istiis sooddoo jecha. Oromoo Walloo biratti aadaan qaayyawlachuu yookaan qaayyachuu kun kabaja guddaa qaba. Yeroo ammaa aadaan kun magaalota baay'eetti babal'achaa jira. Kanaafuu aadaa bareedaa fi bu'aa baay'ee qabu kana qorannoodhaan deeggaramee dhaloota dhufuuf akka darbu gochuun barbaachisaadha. Nuti qophiyaadhaa miidhagina Oromootaa kaaba Itoophiyaa jiraatanii fi qaayya irratti isiniif dhiyeessinee har'aaf jennee asumatti xumurreerra. Aadaan keenya miidhaginaa fi eenyummaa keenya